Akkam jirtu maatiiwwan YouTube kanaa fi akkasumallee warra YouTube kanaaf haaraa taatan jecha akkuma jalqaba irratti isinitti agarsiisuu yaalletti DV kan bara 2026 yookaan immoo kan baranaa guyyaa har'aa kan gadhiifamee fi namoonni DV kan baranaa guuttanii immoo confirmation number isin jalaa badee fi akkaataatti DV kan baranaa rizaaltii keenya ilaalachuu dandeenyu yookaan immoo bu'aa isaa akkatti ilaalachuu dandeenyu viidiyoo qabadhee isinii dhufeen jira. Maarree gatoo viidiyoo kana eegaliin dura namoonni YouTube kanaaf haaraa taatan immoo subscribe gochuun chaanaalii kanaaf maatii ta'a. Viidiyoo gara viidiyootti walumaan haa dabarru. Akkuma asirratti argaa jirtanii jalqaba irratti gara Google deemnaa jechuudha. Jalqaba irratti gara Google deemnaa. So bakka search irra deemneetu 226 DV lottery result date. Yeroo manuun kan eenyu kimisa linkii nu ergaa jechuudha. So gaafa ni linkii nu ergu tuqnee gallaa ishee jalqaba irratti argamtu kana yookaan immoo ishee USA Department of State kan tuqnee keessa gallaa jechuudha. Amma kan ilaallu akkaataatti result keenya gatii ta'e achi keessa gallaa jechuudha. Akkuma asirratti argaa jirtanii gamma check Start ishee gottu kana tuqnee keessa gallaa jechuudha. Ofiisaa peejii itti anutti jaanu dabarsuu fi Google nuuf himataa ishee tuqnee keessa gallaa. Akkuma asirratti argaa jirtanii ammas deebinee continue bakka jettu kana deebinee tuqnaa jechuudha. Akkuma asirratti argaa jirtanii egaa lakkoofsa tokkootiin afuritti jira. Isaanis egaa confirmation number, last name yookaan immoo year of birth fi authentication dha. So akkuma asirratti argaa jirtanii jalqaba irratti namoonni confirmation number keessa yaadattanii isiniif gatii ta'eef viidiyoon kun jalqaba irratti confirmation number keessa galchitu jechuudha. Ishee jalqaba irratti. Lammaffaa irratti immoo last yookaan immoo maqaa kan abbaa maqaa kakayyuu keessanii barreessitu jechuudha. Ishee lammaffaa irratti. So confirmation number tokkoffaa irratti barreessitu, lammaffaa irratti immoo maqaa kakayyuu keessanii barreessitu, sadaffaa irratti immoo guyyaa dhaloota keessanii sattiin DV guuttan sana barreessitu jechuudha. Afuraffaa irratti immoo authentication yookaan immoo lakkoofsa isin ergisan ofiisan deebistanii galchitu jechuudha. So erga akkas gootanii guuttanii booda bakka submit jettu kana bakka asirratti argaa jirtan kana tuqxu jechuudha. Yeroo kanatti ofiisaa gara keessaatti isin galchaa jechuudha yookaan immoo result keessanii yoo isin milkaa'eera ta'e akka itti ilaalachuu dandeessu gara warra confirmation number hin qabnetti haa dabarru. Namoonni immoo DV guuttanii confirmation number keessa isin jalaa badee akkuma asirratti argaa jirtanii lakkoofsa jalqabaa irra deemuudhaan lakkoofsa tokkorraa forget confirmation number bakka itti gaafa tuqxanii akkuma kanaa isin fidaa jechuudha. So jalqaba irratti diversity visa program jedhamee isheen 2026 jetti. Ishee maal gootu kan bara 2026 gatii ta'eef isin jalaa badee 2026 godhattu jechuudha. So ishee lammaffaa irratti immoo akkuma isin argaa jirtanii information maqaadha jechuudha. So jalqaba irratti maqaa kakayyuu keessanii gatii ta'ee fi maqaa kakayyuu keessanii barreessitu. Lammaffaa irratti immoo maqaa keessan gatii ta'ee fi maqaa keessan barreessitu. Sadaffaa irratti immoo maqaa abbaa keessanii gatii ta'ee fi maqaa keessan barreessitu jechuudha. Erga kana gootanii booda gara sadaffaatti dabartu jechuudha. So gara sadaffaatti gaafa dabartan immoo ji'a, guyyaa fi bara dhaloota keessanii kan ittiin DV guuttan gatii ta'ee fi jalqaba irratti ji'a yookaan immoo gaafa DV guuttanii information keessan ittiin DV guuttan sana ji'a isaa barreessitu jechuudha. Yoo gaafa DV guuttan ji'a shanaffaa ta'e ji'a shanaffaa jettu. Yoo ji'a afuraffaa ta'e immoo afuraffaa jettu jechuudha. So guyyaas akkuma kana guuttu, baras akkuma kana guuttu jechuudha. Erga akkas guuttanii booda afuraffaa irratti gaafa deebinu akkuma asirratti argaa jirtanii iimeeliidha. Iimeelii isa gaafa DV guuttan qabaannaan gaariidha isuma galchitu. Yoo immoo iimeelii isa hin qabdan ta'e iimeelii kan biraa create gootanii yookaan immoo iimeelii keessaa fuutanii achirratti galchitu. Sana booda lakkoofsa shanaffaa irra sheertu sana maalitti authentication sana immoo ishee manni fiisaa ergu sana fuutanii deebistanii ishee galchitu jechuudha. So erga akkas gootanii galchitanii booda bakka submit isheetu kana gaafa fuutanii battalumatti ragaa keessan yookaan immoo bu'aa keessanii fidaa jechuudha. Maarree egaa DV'n Mee 3 jedhame malee kan inni gadhiifamu Mee 3 garuu immoo kan inni gadhiifamu otoo hin taane sa'aatii muraasa yookaan immoo gara galgalaa gatii ta'ee fi namoonni yaaltanii isinii fidaan jirre namoonni baay'een keessaa naa barreessaa jirtu. Isinis egaa DV'n kan inni gadhiifamu galgala gatii ta'ee fi galgala akkas gootanii ilaalachuu dandeessu. Namoonni immoo ilaalachuuf jettanii yookaan immoo nuun galleettanii yaaddan immoo Telegram group gatii qabnuu fi Telegram group keenya join gochuun gaaffiiwwan qabdan karicha nu barreessuu dandeessu. Akkasumallee liinkii Telegram group keenya koomentiira isiniin kaa koomentiira jira description irra isiniin kaa achiin galtanii Telegram group keenya join gochuun namoonni akkasiniif ilaaluu barbaadan achiin qunnamuu dandeessu. Namoonni YouTube kanaaf haaraa taatan immoo irra deebisanii jedha subscribe naaf godha galatooma.